Yooyaa nageenya haa dursu viidiyoo har'aa kana keessatti kan waliin ilaallu akkuma iskiriin irratti argitan loogoo ajaa'ibaa jechuudha. Loogoo bifa piroofeeshinaala ta'een kwaalitii olaanaadhaan akkamitti dalagatuu dandeessan chaanaala keessaniif weebsaayitoota garaagaraatiif guruppii adda addaatiif akkamitti akka loogoo bifa ajaa'ibaa ta'een itti dalagatan isteeppii xiqqoodhaan daqiiqaa muraasa keessatti akkamitti akka dalagatan isin barsiisa. Hanga dhuma sagantaa keenyatti laayik, sheer, sabiskiraayib gochaa nu faana turaa isiniin jenna. Obboleeyyan chaanaala Oromaaniif haaraa taatan bakki kun addaattee yoo jiraatte gurraachessan isiniin jedha sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Barnoota editingii fi barnoota garaagaraa asirratti isin barsiisuuf deema jechuudha. Kanaafuu chaanaala kana sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa jechuudha. Egaan loogoo kana hojjetuuf aappii tokko isin barbaachisa. Aappiileen Peacelab jedhama jechuudha. Akkuma kunoo iskiriin irratti argitan aappii kana eessaa arganna yoo jettan aappii pilaastoor irraa hin buusina. Telegiraama kiyya jalan isinii kaa kan loogoo hin qabne achirraa buufadhaa telegiraama kiyyarraa aappichi noo isa kanarra ni cuqaastu yeroo tokkoof yeroo isin irra cuqaastan akkanatti isiniif ba'a bakka kana irraa balleessuuf jechuudha. Mallattoo tan irraa balleessuuf dileet bakka jettu kanarratti cuqaastanii dileet irraa gootan anamma irraa balleesseen jira jechuudha. Already eega irraa balleessitanii maal gootu kallatti maan mallattoo pilaasii kana bira dhuftu jechuudha. Sana booda sheeppii filattu sheeppii filadheen jira. Sana booda maal gootu gadi buutanii qastii kanarratti cuqaastanii maal gootu geengoo filattu bifa barbaadan keessaa halluu barbaadanitti fayyadamuu dandeessan. Ani geengoo filadha amma geengoo filadheen jira. Sana booda akkana quba keessaniin qabdanii ni guddistu kana wal qixxeeffattu jechuudha. Maal gootu sana booda raayitii itti gootu kunoo raayitiin jala kana jirti raayitii itti gootu raayitii itti godheen jira. Sana booda maal gootanii lamaffaaf gubbaa kanarratti deebitan ammallee mallattoo pilaasii irratti deebitu ni cuqaastu sheeppii filattu ammas sheeppii filadheen jira. Sana booda ammallee gadi buutanii qastii kanarratti deebitu. Sana booda maal gootu gubbaa kanarratti deebitanii geengoo filattu ammallee akkuma reefuttu jechuudha. Sana booda isa kana gidduu qabdaniituma kanatti wal harkistanii jechuudha akka inni wal isiniif qixxaatu jechuudha. Amma halluun isaa hundinuu tokkomaa jechuudha. Kanaafuu maal gootu asiin gadi buutaniiti ol harkistu jechuudha. Akkanatti ol harkistu. Akkanatti ol harkistu. Sana booda maal gootu kunoo akkanatti kan amma halluu kanaan akkanatti as guutamee jiru kana opposite ka jedhu kana jechuudha. Maal gootu akkanatti gadi fixxu jechuudha. Opposite kana 0 irratti deebistu. Amma akkanatti eega 0 irratti deebistanii gadi buutan ammallee jechuudha. Gadi buutanii kunoo asirratti stroke width ka jedhu kanarratti maal gootu akkanatti as guddistu kunoo hamma 20 mallee oofuu dandeessan ammaaf hammuma 15 haa godhu 15 godheen jira. Sana booda maal gootu raayitii itti gootu fuuldura isaa kunoo raayitii inni jirti jechuudha. Raayitii tanarratti inni cuqaastu sana booda akkanatti isiniif ba'a. Sana booda maal gootu hordoftoota kiyya isa kana qabdanii jechuudha akkanatti sirreeffattu jechuudha. Fakkeenyaaf guddiftanii walitti fiddu anamma kunoo sirreesseen jira jechuudha. Already kunoo wal qixxeesseen jira jechuudha. Kanaafuu amma maaltu nu hafe jechuudha. Wanti nu hafe jechuudha asirra dhuftanii bakka mallattoon wanti akka mallattoo sitingii jirtu kana jechuudha. Kanarra dhuftanii jechuudha. Fakkeenyaaf halluu kana akka nuuf galu sirreeffatuuf isarra yeroo isin cuqaastan akkanatti isiniif bahaa jechuudha. Fakkeenyaaf akkanatti yeroo inni isinii bahe maal gootu akkana gamanaas harkistu jechuudha. Halluu filatuuf koolar bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Namarra cuqaaseen jira. Sana booda kun asirratti enable bakka jedhu kanarratti enable ni gootu. Enable fa isin gootanii akkanatti kunoo halluun naaf jijjiiramee jira jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana amma diimaarra jira. Mee isa kana adii irratti haa deebisu ani fakkeenyaaf kan gidduu kana adii irratti haa deebisu mee adii irratti haa deebisu sorry adii irratti deebiseen jira. Amma already mul'atu jechuudha hundinuu adii waan ta'eef jechuudha. Sana booda maal gootu raayitii gootu jechuudha. Okay amma eegaa akkanatti raayitii itti gootanii maal gootu gubbaa kana ol dhuftanii ni hiitu jechuudha. Kan gidduu kun akkanatti gurraachi sun asitti isiniif ba'a ni hiitu qulfii itti gootanii kun banaa jira jechuudha. Kanaafuu asumaan irraa deebitu. Sana booda maal gootu amma guddaa jalaa kana jechuudha backgroundii jalaa sanillee ni jijjiirtu akkanatti asoofattanii jechuudha. Bakka color jedhu ammallee bakkuma reefu sanitti deebitanii enable gootu jechuudha. Enable eega isin gootanii kunoo jalli isaa akkanatti nu dhufee jechuudha. Kanaafuu mee maal goona jechuudha jala isaa kana gurraacha haa goonu jechuudha. Akkanatti nu dhufa. Asirratti jechuudha koolaarii isaa kana gurraacha goonu kun amma naaf gurraacha jira jechuudha. Already gurraacha jira jechuudha. Kanaafuu maal goonu asirratti raayitii tanan cuqaastu jechuudha. Eega raayitii akkanatti irratti cuqaastanii amma guutummattuu nuuf sirraahee jira jechuudha. Isiniif gala amma asirratti gubbaa kanatti deebitanii jechuudha. Kun asirratti deebitanii inni hiitu jechuudha. Akka inni walirraa isinirraa hin sochooneef jechuudha. Bakka kanarratti qulfii itti gootu jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun akka
guddatee isiniif furdatee mul'atuuf akkamitti akka itti godhattanillee gara booda irratti isinitti argisiisa. Asumaan kunoo kooppii gootu yoo barbaadanillee karaa booda irratti isin argisiisu jechuudha. As keessaa osoo hin baanne isin argisiisa. Bakka kana kooppii gootaniituma asii walirra fidanii walirra galfatanii isiniif furdataa jechuudha. Okay, amma maaltu nu hafe mallattoo yuutuubii san as keessa galchuuf yookaan suuraa keenya galchuuf jechuudha. Egaa kanatti waan hundaa'u sirreeffatanii hordoftoota kiyyaa ol deebitanii mallattoo pilaasii fayyadamtu ammallee sana booda maal gootu sheeppii filattu jechuudha. Sheeppii inni filattu sana booda kun asirratti akkuma argitan roga afuuraan irraa tuqaatu jiru jechuudha walitti hiisuuf. Ani amma walitti hiisuu haa barbaadu akkana xiqqeessitu ni xiqqeessitu. Dhiifama ni xiqqeessitu akkanatti eega xiqqeessitanii tuqaa kana qabdanii akkana walitti harkistanii asillee qabdanii ni xiqqeessitu akkanatti xiqqeessitu fuuldurallee guddisuu dandeessan xiqqeessuu dandeessan walqixa galcheetiin jiran amma akkanatti eega walqixa galchitanii sirreeffatanii hordoftoota kiyya maal gootu jala kanatti gadi buutanii jechuudha. Reduce bakka jedhu kana kunoo fakkeenyaaf xiyya kana 0 irra jira achi harkistu. Akkuma argitan gubbaa kanaan deemaa jira jechuudha xiqqaataa jira. Kunoo amma mallattoo yuutuubiitti naa gale. Mee anama 20 irraa kaayee dhiisu 20 irra kaayeen jira. Okay, sirreeffadheen jira raayitii itti gootu. Kunoo amma bifa ajaa'ibaatiin yuutuubii fakkaatee jira jechuudha. Okay, mee xiqqoon hin xiqqeessa akka yuutuubii fakkaatuufi. Kunoo xiqqeesseen jira jechuudha. Kanaafuu ammallee maal gootu ni hiitu jechuudha. Akka inni asirraa isinirraa hin sochooneef ni hiitu. Asirratti deebitanii ni hiitu. Mi'a nama hidhanneen hidhaa qulfii tana tuqee hidhee irraa deebi'een jira. Sana booda mallattoo pilaasii fayyadamtu ammallee pilaasii fayyadamtanii akkanatti yeroo inni isinii bahe sheeppii filattu jechuudha ammallee. Sheeppii yeroo filattan gadi buutanii qastii kanarratti cuqaastanii jechuudha. Maal filattu? Ishee tana filattu jechuudha. Rog-sadee tana ni filattu. Sana booda maal gootu? Ni xiqqeessitu jechuudha. Kanallee akkana xiqqeessitanii walirratti fiddan jechuudha. Ni xiqqeessitu akkanatti walirratti fiddan jechuudha xiqqeessitanii. Sana booda hordoftoota kiyyaa wanti isinirraa eegamu jala kanatti gadi buutanii jechuudha. Maal gootu yoo barbaadan kunoo halluu isaa asiin filatuu dandeessanii jechuudha. Mee halluu isa kana ani amma adiima kanarratti haadhiisu maaliif adiima kanarratti haadhiisu mallattoo yuutuubaa hojjetuu deema waan ta'eef adiima kanarratti haadhiisu. Sana booda maal gootu raayitii gootu asitti raayitiitti gootu. Okay, amma xiqqaatee jira. Amma mallattoo yuutuubii ta jala jirtulleen adiidha kan gubballeen adiidha hin mul'attu jechuudha. Kanaafuu maal goona isa san jechuudha qalama isaanii jijjiirrannaa jechuudha. Mallattoo yuutuubii ta fakkaatu san halluu isaa ni jijjiirra. Halluu isaa eessaan akka jijjiirru isin argisiisa. Yeroo isin isarra gad cuqaastan akkanatti isinii fida as harkistanii jechuudha. Koolar bakka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda enable gootu jechuudha. Enable erga gootan kunoo akkanatti jalaan diimatee nuu dhufaa jechuudha. Okay, amma diimatee nuu dhufe sirritti nuuf ta'e jechuudha. Kanaafuu maal gootu raayitii gootu asitti. Raayitiitti gootu. Amma akka inni isin jalaa hin sochooneef maal gootu gubbaa kanatti deebitanii irra cuqaastanii ni hiitu jechuudha. Akka inni isin jalaa hin sochooneef jechuudha. Amma kam tuquuf deemtanii isa xiqqishoo tana jechuudha. Mallattoo yuutuubii ta keessa jirtu tana ni xiqqeessitu. Sana booda maal gootu kunoo qastii tana ni argitanii jechuudha. Isii tana akka yuutuubii godhuuf qastii tana tuttanii akkana naannessitu jechuudha. Ni naannessitu. Amma guutummaan guututti yuutuubii nu ta'ee jira jechuudha. Mallattoo yuutuubii amma guutummaan guututti lafaa kaafne uumnee jirra jechuudha harka keenyaan. Okay, egaan hordoftootaf kabajamtoota kiyya kunoo amma mallattoo yuutuubii uumeetiin jira jechuudha. Kanaafuu amma ammallee asitti deebineeti ni hiinaa jechuudha. Kana guutumattuu ni hiina. Hidheen jiran amma sana booda maal gootu kanatti irraa deebitanii jechuudha. Barreeffama maqaa chaanaala keessanii yookaan waan barbaadan asirratti barreeffatanii itti naannessuuf jechuudha. Maal gootu mallattoo pilaasii tanarratti deebitan ammallee sana booda teekistii bakka jedhu kana ni filattu. Kunoo ammallee mallattoo akka qalamaatu isinii ba'a irratti ni cuqaastu. Jalatti ammallee gurraachomtee mallattoon qalamaa baatii irratti cuqaastu. Kunoo akkanatti new teekistii nuun jedha. Kanaafuu kana irraa balleessine jechuudha. Kana irraa balleessitanii sana booda waan barbaadan irra balleessan maqaa chaanaala keessanillee yoo ta'e mee nama fakkeenyaaf Oromoo Muslim jedhaniituma barreessu. Okay, kana herreega irra barreessitanii okay gootu. Okay ni gootu. Sana booda akkanatti yeroo inni isiniif bahe maal gootu bakka kanarratti qabdanii jechuudha as fiddu jechuudha. Eega as fiddanii ni guddistuun akkanatti ni guddistuuni. Eega akkanatti guddistan maal gootu hordoftoota kiyya duraayyoo mallattoo sitiingii kanarra jiraate qalama kana qubee A kanarratti deebifattu jechuudha. Qubee A kanarratti deebifattanii barreeffama kana
akkanatti as harkistanii jechuudha. Barreeffama harkaan qabnee hin guddisnu yoo jettan as tuuttanii fakkeenyaaf guddifatanii xiqqeessuu ni dandeessanii fakkeenyaaf asirratti jechuudha. Koolaarii qalama kanallee jijjiirrachuu dandeessu. Mi'a nama qalamni kanumarra naaf haa taa'u adima kanarra naaf haa taa'u maaltu narraa barbaachisa jechuudha. Wanti narraa eegamu qubee isa sirrii fakkeenyaaf foonii kun asiin sirreeffadha. Qubee bareedduu fi fokkattuu addaan laallee fakkeenyaaf mi'a nama kanumarratti haa sirreeffadhu. Okay, amma kanarratti sirreesseen jira jechuudhaan. Kana booda qubee kana akkamitti dabsinee isa kana jechuudha geengoo godhanna. Qubee kana kan jedhuuf kun asirratti aabaa caa jedhee jira jechuudha. Kanaafuu asirratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda akkanatti yeroo kun isiniif bahe maal gootu akkanatti gootu jechuudha. Ilaal amma sirriitti ilaala. Amma asirratti yeroo anachi godhe ni daba. Yeroo as deebise ol deebi'a yookaan gad deebi'a. Kara barbaadan godhuu dandeessan jechuudha. Isiniif galaa miti. Okay, anamma mee akkanatti asumarratti hadiisu ani fakkeenyan isin argisiisu jira hordoftoota kee isin kanaa miti kan barbaadan hojjetatu dandeessan sana booda jechuudha raayitii gootu raayitii itti godheen jira nama sana booda ammallee jala kanatti fiduuf kan biraa fiduuf kun akka nurraa hin sochooneef asirratti deebifne ni hiinaa jechuudha ni hiina hidheen jira ammallee ani sana booda asirratti deebituu jechuudha asirratti deebitanii kan akkanatti qullaa gootanii sana booda mallattoo pilaasii irratti deebitu ammallee maal gootu teekstii filattu sana booda kanani filattu ammallee akkuma reefutti ulee qalamaa sanni filattu asirratti kun akkuma argitan niw teekstii nuun jedha irraa balleessina fakkeenyaaf amma asirratti hordoftoota kiyyaa asirratti illee kun waan amma welcome to my channel jedhee barreesseen jira okay goonu jechuudha sana booda egaa kanatti isinii dhufee qabdanii akkanatti ammallee as fiddu jechuudha. Sana booda barreeffamni kun akka inni isinii sirratuuf jechuudha. Akkana gamana ooftu jechuudha. As harkiftu akka reefu sanitti dabsuuf ammallee jechuudha. Maal gootu kunoo abaacaa kanarratti ni filattu. Sana booda akkanatti fiddu jechuudha. Okay? Sirritti isinii mul'ata jedhee yaada. Kunoo ani amma sirreesseen jira jechuudha. Waaw! Bifa ajaa'ibaatiin sirraa'ee jira jechuudha. Okay? Amma sana booda maal gootu gama gadii kanatti gadi buutanii jechuudha. Kun asirratti raayitii gootu jechuudha. Raayitii itti godheen jira. Yoo barreeffama kana halluu isaa jijjiiruu barbaadan yoo akkamitti jijjiiran akka jedhuuf kun asirra dhuftanii koolaar bakka jedhu kanarra cuqaastan. Sana booda mi'a nama irraan jijjiira jechuudha. Kun akkanatti halluu barbaadanitti eega jijjiirratanii jechuudha. Maal gootu as dhuftanii raayitii itti gootu. Raayitii itti godheen jira nama. Eega raayitii itti gootanii akkanatti isiniif jijjiirama. Amma wanti nu hafe jechuudha bakka kana mallattoo urjii gamana kaa'uu fi jala kanallee yoo feene loogoo chaanaala keenyaa qubee lamaan yookaan qubee takkaan ibsinu gabajeedhaan as kaa'uu yoo barbaannellee akkamitti akka kaa'annu isin argise jechuudha. Sana booda asirratti deebitu jechuudha. Asirra eega dhuftanii maal gootu bakka teekstii kanarra dhuftanii jechuudha. Sana booda akkuma reefutti asiin dhuftanii qubee fakkeenyaaf anamame Oromoo Muslim reefu jedheni miti isuma sanii Oromoo irraa xiqqachi buttanii Muslim okay logo isaa akkanatti finna kuno akkanatti asitti naa bahee jira jechuudha. Kanaafuu eega inni asitti isinii dhufe gadi fidduu fakkeenyaaf bakka tanani kaayyattu bakka kana kaayyattanii yoo barbaadanii kaa'attanii yoo barbaadanii dhiistan kuni fedhinnaa keessan qubee kana qubee bareedatti jijjiirratullee yoo barbaadan maal gootanii kunoo asirratti styles bakka jedhu kanarratti tuttanii jechuudha. Yeroo isin asirratti tuttan kunoo akkanatti waa lama isiniif ba'a. Yoo seef godhattanii kan duraan itti fayyadamaa jiraattan taate asiin baafattu yoo itti fayyadamaa hin jiraanne jechuudha. Asiin baafattu jechuudha kan mallattoo faayilaa qabu kanarratti tuttanii kunoo fakkeenyaaf qubee hedduutu asirra jira jechuudha. Kunoo asirratti kan barbaadan irra kaa'attan namame kana haa filadhu. Kunoo akkanatti fidii asnaa kaa'e sana booda ni xiqqeessitu. Akka inni asitti isiniif galutti kunoo asirra kaa'een jira jechuudha. Okay? Amma sana booda maaltu nu hafe ni hiitu kana ammallee jechuudha. Asirra dhuftanii ni hiitu. Akka inni isin jala hin sochooneef jechuudha. Hidheen jira warra diyanama. Sana booda mallattoo urjiitu asitti jiru jira. Asirra tuttee mallattoo urjii san filatuuf sheeppii filatta ammallee. Sheeppii eega filattee jechuudha. Jala kanatti gadi buute qastii tana tuttee jechuudha. Maal filattanii urjii filattu ammallee. Urjii ni filattu. Sana booda ni xiqqeessitu urjii tana bakka barbaadan keessan jechuudha. Urjii tana yoo feetan bakka isiniif mijatu keessanii jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf asuman kaayaa maaliif raayitii itti gootu sana boodanii ani amma isin argisiisaa jira waan ta'eef raayitii itti gootu. Okay? Amma ni hiitu jechuudha. Akka kunilleen
nu jalaa hin sochooneef hidheen jira nama already kanallee. Okay, sana booda maal gootu gubbaa kanarratti ol deebitanii mallattoo pilaasii filattu ammallee mallattoo pilaasii filattanii sheeppii filattu jechuudha. Ammas qastii tana tuxxanii maal gootu urjii filattu. Okay, sana booda ni xiqqeessitu as fiddu jechuudha. Fuuldura isaa kana ni fiddu. Sana booda akkanatti fiddanii as galfattu jechuudha. Okay, sana booda maal gootu jala kanaan raayit gootu. Okay, raayitii godheen jira nama isiniif gala jedhee yaada akka isiniif galatuun isiniif dalagaa jira. Amma already xumurree jira jechuudha. Isiniif gala xumurree jira. Amma already xumurree jira jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf amma yoo ilaaluu barbaadan barreeffamni kunis kophaa deema yoo irra tuqe kunis kophaa deema jechuudha. Maaliif asiinan hidhe malee akka inni hin deemneef hin hidhe malee kana bakka tokkotti walirratti deebifatuuf jechuudha. Asumarra dhuftanii asirra cuqaastu. Sana booda maal gootu bakka kana dhuftanii jechuudha. Bakka mallattoon raayitii fi eksii jirtu kanarratti ni cuqaastu. Amma kanatti yeroo inni isinii dhufe guutuu isaa raayitii itti gootan jechuudha. Waan keessatti fayyadamtan kana hundumaa raayitii itti gootan akkanatti eega raayitii itti gootanii maal gootanii kunoo akkanatti xiyya lamaa walitti deebi'ee jiru kana jechuudha. Isa kana bakka tokkotti walirratti hiitanii baakgiraawundii kanarraa bilisa godhuuf jechuudha. Maal gootanii akka ilmaan haadha takkaa godhuuf barreeffamaa fi waan adda addaa akka fayyadamtan kana xiyya walitti deebitu kanarratti cuqaastu eega raayitii itti gootanii. Sana booda kunoo akkanatti asitti nuuf bahaa jechuudha. Kana kaansilii fi okeetu isinii dhufa konfarmii walirratti godhuufi asirratti okee gootu. Okay, amma kuno raayitii reefu sanduuqni reefu heddummaate sun tokkicha kanatti nu deebi'ee raayitii gootu kanatti illee. Sana booda maal gootu hordoftoota kiyya gabbuutanii asitti raayitii itti gootu kuno amma allaqa jechuudha dhumatee jira jechuudha. Sana booda kuno akkanatti ufumaan akka qollofannullee nuuf fidee jira jechuudha. Maal gootu amma as tuttanii irraa deebitu uf duuba deebitu. Sana booda akkanatti ammallee gaman harkistuu jechuudha. Gaman harkistanii kuno barreeffama kana fakkeenyaaf isa kana waan barbaanne akka nuuf bareedu godhuuf kuno asirratti jechuudha. Erase color bakka jedhu kanarratti bakka mallattoon mataa namaa jirtu kan irratti ni cuqaastu. Sana booda enable gootu jechuudha. Enable ni gootu. Sana booda kuno akkanatti amma already ilaala. Amma aappiin kuno amma kan reefuun tana kophaa jiru sun kuno deemee ofumaan konkolaataa jira jechuudha. Ilaaltanii akka dhagaa gaararraa gadi konkolaatutti ofuma isaatiin konkolaataa jira jechuudha. Kanaafuu isa kana asirra gadi buutanii jechuudha. Kuno kana 70 godhattu yoo barbaadan akkanatti yoo barbaadan akka fedhii keessaniiti jechuudha. Sana booda raayitii ni gootu asitti. Okay, raayitii godheen jira nama. Kolara kana irraa jijjiiruu yoo barbaadan fakkeenyaaf kolara duubaa kana yoo irraa jijjiiruu illee barbaadan kun kolara bakka hedduu kanarratti cuqaastanii akkanatti isiniif baha jechuudha. Kan barbaadanitti jijjiirtan mi'a nama fakkeenyaaf isa kanatti yoo jijjiiruu barbaade duubni isaa akkanatti naaf jijjiirama. Yoo barbaade diimarran ka'a. Kan barbaadirran ka'a jechuudha. Mee amma kanumarratti haa dhiisu fakkeenyaaf sana booda raayitii itti gootu. Eega akkanatti kana hundaa'u xumurtanii hordoftoota kiyya akkamitti gaalaarii keessatti gadi buufanna jettanii kan rakkattan jechuudha. Gaalaarii keessatti gadi buufatuuf kunoo asirratti mallattoo akka kaameeraa tan jirtu tanarratti ni cuqaastu. Sana booda kunoo akkanatti jechuudha isiniif dhufa. Save kan jedhu kan lammaffaa kanarratti ni cuqaastu. Sana booda karaa gaalaarii isin fudhata. Kunoo akkanatti jechuudha kwalitii isaallee asiin itti jijjiirratuu dandeessanii kanuma inni irra jiru irratti illee dhuftan baay'ee bareedaadha. Sana booda kunoo save to gallery karaa gaalaariitti save godhuu barbaadda kan jedhu kana eeyyee isumarra cuqaasna jechuudha. Sana booda already amma karaa gaalaarii kiyya keessatti gadi bu'ee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Egaan hordoftootaaf kabajamtoota baroomsiin arraaf qabadhalleen asumarratti kan raawwatu ta'a jechuudha. Akka itti gammaddaniif akka isin gammachiisu abdiin qaba jechuudha. Waan isin hin galin komantii jalatti nuuf barreessaan isiniin jedha isiniif hin deebisa gaafii keessan jechuudha. Nin keessumeessa bakka isin hin galinii fi editingii adda addaa baruu yoo barbaadanillee kottaa karaa mana Oromaan isin barsiisa karaa salphaan bilaasha otoo maallaqa tokko hin baasin maallaqaan ni barattan kottaa bilaash anaatu isin barsiisan isiniin jedha. Hordoftoota kiyya mana kana subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoo kanallee like godha. Hamma yoonatti kan teessanii nu hordoftan hundi keessanuu galatooma. Viidiyoon arraaf qabadhe asumarratti raawwata. Viidiyoo marsaa itti aanutiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii.